maddi jaalala dhugaa, the source of true love, jaalala dhugaa, jaalala irrevocable ta'e, jaalala hin jijjiiramne, jaalala haalota irratti hin hundoofne, jaalala waan nu jaalataniif jaalachuu, kan nu jibban immoo jibbuu, kun jaalala miti. Jaalala isa macaafni qulqulluun jedhu. Kanaaf boqonnaan 7 keessatti boqonnaan 4 lakkoofsa 7 maal jedhaa? Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 7 akkas jedhee dubbata Yohaannis qulqulloota yeroo sana turaniif. Michoota koo jedha, jaalalli kan Waaqayyo waan ta'eef kottaa waliin jaalanna. Namni jaalatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis hin beekaa jedha. Kun dhimma lallabaa miti, akshinii obboloota koo. Namni jaalatu jedha, mucaa Waaqayyooti jedha. Namni waa'ee jaalalaa lallabuu hin jenne. Lallabuun hin barbaachisu jechaa koo miti. Namni akshiniidha kun amma. Perform. Namni jaalatu hundinuu mucaa Waaqayyooti. Waaqayyoonis immoo maal godha? Ni beekaa jedha. Kanaafuu Waaqayyoon beekan dhaadannoo miti jechaadha. Yookaan lallabaan maayikii guddaadhaan, montaarboo guddaadhaan annaawunsi gochuu qofa miti jechaadha. Namni tokko ni jaalata gaaf jennu Waaqayyo beekaa jechaadha. Kanaaf uumama haaraa gaafa Kiristoositti amanne kan taane yoo ta'u, ija hafuuraa garuu adeemsa keessa guddifataa dhufna. Namni tokko battala Kiristoos Yesuusitti amanetti uumama haaraadha. Kiristoos isa keessa jiraata. Garuu ija hojii hafuuraa. Obboloota koo, namni tokko hafuura qulqulluu gaafa guutamu, hafuura qulqulluu guutamuu wardiin jedhu kuni, hafuurri qulqulluun gaafa nu guutu ija hojii hafuuraa qaba. Maa jechaadha? Aappilii tokko gaafa dhaabdan, aappiliin firii mataa isaatii qaba. Baargamoo tokko gaafa dhaabdan, baay'een keenya ijoollee baadiyyaati, baargamoon firii mataa isaatii qaba. Boqqolloo gaafa dhaabdan, boqqolloon firii mataa isaatii qaba. Hafuurri qulqulluunis ija hojii hafuuraa qaba. Iji hojii hafuuraa immoo jedha, jaalalaa jedha, gammachuudhaa jedha, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhoowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru jedha. Kanaaf hafuura qulqulluun guutame jennee, hafuura qulqulluun guutame sun lallabuu qofaaf, kennaa nu keessa jiru raajuu qofaaf, barsiisuu qofaaf, leenjii tokko kennuu qofaaf otoo hin taane, namni tokko hafuura qulqulluu gaafa guutamu jaalala keessatti argitu. Jaalala isa kan Kiristoos, isa akkanumatti Kiristoos addunyaa jaalate sana. Jaalala isa warra jiru jaalatan jaalannee warra kaan jibbinu kun jaalala miti obboloota koo. Jaalala isa kan Kiristoos. Kiristoos addunyaa akkamatti jaalateedha. Warra fannisaniif du'e, warra karaa isaa irraa goraniif du'e. Gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaa, of dhoowwuudhaasii jedha. Kun ija hojii hafuuraati. Kanaaf uumama haaraa gaafa ta'an, uumama haaraa gaafa Kiristoositti amanne kan taane yoo ta'u, ija hojii hafuuraa garuu adeemsa keessa guddifannaa jechuudha. Kana jireenya keenya keessatti gabbifachuu qabna, guddifachuu qabna. Kanaaf maal jechaadha karaa biraatiin, iji hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddatee, the fruit of Holy Spirit, የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ በሕይወታችን ውስጥ እያደገ እያበበ ሲመጣ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ መሞላት ብቻ ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ስንሞላ ያ የተሞላ ነው መንፈስ ቅዱስ በሕይወታችን ውስጥ እንድንሰብክ አጋንንት እንድናወጣ ድንቅና ተአምራት እንድናደርግ ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ፍሬን በሕይወታችን ውስጥ ያሳድጋል። የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ከናፍ እጅ hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddate immoo maaltu ta'a? Tokkoffaa waan qajeelaa hojjechuu jireenya keenya guutamu. Namni tokko iji hojii hafuuraa gaafa isa keessatti guddate waan qajeelaa hojjeta. Lallabuu qofa miti, bara kana kan faarfatan guutan, kan lallaban guutan, kan raajan guutan, inni kennaa hafuura qulqulluuti, kan keenya miti. Isa hafuura qulqulluutu kenne. Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 29 Waaqayyo kennaa isaatiif waamicha isaatiif hin gaabbu jedha. That is the gift of Holy Spirit. Keenya miti. Kanaaf iji hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddatee tokkoffaa waan qajeelaa hojjechuun jireenya keenya guutama. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 29 maal jedha?
Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii jedha. Inni kan jedhu eenyu? Iyesuus Kiristoos. Isa nuuf du'e, isa nuuf qalame, isa nama ta'e, isa waggaa 33 falakkaa biyya lafaarra deddeebi'e, isa gad of deebisee deddeebi'e. The passionate Christ. Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo lallabuu miti, hojjetu, action, perform it. Yoom? Iddoo barattutti, iddoo daldaltutti, iddoo nagaddutti, iddoo sochootu kamittuu. If you are true Christian. Wallaa keessatti qofa miti, madirakii wayii keessatti qofa miti, suufii kan uffachuudhaan bakka taayitilii kan ofitti miti obboloota ko. Wangeelli poolitiksii miti obboloota ko. Iddoo kamittuu mana namaa keessa hojjette mana namaa keessatti, barattoota iddoo barattoota, NGO keessa jiraatte NGO keessatti, bakka sochootu kamittuu, horii tiksitoota iddoo horii tiksitutti, hin qotta'oota iddoo qottutti, iddoo kamittuu haa ta'u, kophee taragdoota karaa irra teessee rakkoon qabu. No problem. Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo ta'uusaa hubachuu hin dandeessu jedha. Kanaaf mucaa Waaqayyoo ta'an jechuun dhaadannoo qofa miti jechaadha. Dhaadannoo miti obboloota ko. Dafquu kan bakka dafqi nurra citee lallaba fufurdaa kana maayikii isa miti obboloota ko. Kun macaafa qulqulluudha. Kun amma jijjiiruu hin dandeenyu. Miira miti, raajii raajataa miti. Macaafa qulqulluu isa qulqulluu ta'e dubbisaa jirra. Kanaaf ijoo ji'a hafuuraa gaafa nu keessatti guddate waan qajeelaa hojjechuun jireenyi keenya guutama. Jireenyi kee akkami? Hojjechuu kan jedhu qabadha. Dubbachuu fi hojjechuun garagara. Kan dubbatu guute obboloota koo bara kana. Hojjechuu action. Hojii qajeelaa hojjechuun immoo aarsaa sin kaffalchiisa, gowwaa sin fakkeessa, nama waan beekne sin fakkeessa. Gamnummaa baay'ata bara kana. Loogitu baay'ata, bilxummaatu baay'ata. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo hojii Waaqayyoota hojjetu jechaadha. Ani ijoollee Waaqayyootiin dhaadannoo miti jechaadha obboloota ko. Nama shawwaduu dandeenya, Waaqayyo garuu hin shawwannu. Isatu nu xafattafe ka, supheedha nuti. Harka isaatiin nu tolche. Ijoollee Waaqayyoo hojii Waaqayyoota hojjetu. Hojii Waaqayyoo hojjechuun obboloota ko waldaa irra dhaabbatanii lallabuu raajuu qofa miti. Iddoo kamittuu jiraadha akka sagalee Waaqayyootti socho'u. Barsiisis, nagadis, daldalis, qotis, kophee taragi eessumaa jiraadha. Paayileettis ta'e. Iddoon kamuu jiraadha. Amanaadhaan hojjetu hojii Waaqayyoo hojjedhu. Yaada Waaqayyoo keessa jiraadha. Lammaffaa ijji hojii hafuuraa gaafa nu keessatti guddate maaltu ta'a? Inni lammaffaan cubbuutti qabamnee hin jiraannu. Obboloota ko kiristiyaanummaan nama shawwaduu dandeenya, Waaqayyoon shawwannu. Namni tokko cubbuutti qabamee hin jiraatu ijji hojii hafuuraa isa keessatti gaafa guddate. Maaliif bara kana cubbuun salphaa ta'eera? Nama hamachuun, ejjuun, sagaagaluun, akka fe'anitti dubbachuun, namoota abaaruun. Dhaloonni bara kana hin kadhatu, hin dubbisu, yerootti Waaqayyo wajjin dhuunfaa isaatti dubbatu hin qabu. Spiritual relationship hafuura qulqulluu wajjiniin hin qabu. Akka fe'etti dubbata, akka fe'etti ba'a, akka fe'etti gala. No, kun wangeela miti, wangeela biraati inni kun. Daandii sanarra jiraachuu dandeessa. Garuu mootummaa Waaqayyoo keessaa gahee hin qabdu. Anas ta'aati. Hin qabnu obboloota ko. Dukkanni ifti waliin galu. Jaran hin gowwoomina. Hin gowwoomina. Gaafa dukkanni dhufe ifatu sokka. Gaafa ifti dhufe dukkanatu sokka. Hojiin dukkanaa si keessa jiroo ta'e yoo qalbii jijjiirrachuu baanne, yoo deebi'uu baanne, yoo gara Waaqayyootti yaada keenya deebisuu baanne nama mootummaa Waaqayyoo irraa cituu dandeenya. Fakkeenyaaf ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 3:9 irratti namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef, namni mucaa Waaqayyoo ta'e hundinuu sanyii Waaqayyoo waan ta'eef cubbuutti qabamee hin jiraatu. የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ሰው ሁሉ የክርስቶስ ዘር ስለሆነ በኃጢአት ተይዞ አይኖርም። ሙጫ Waaqayyo waan ta'eefis cubbuutti qabamee jiraachuu hin danda'u. Namni waan qajeelaa hin hojjenne, obboleessa isaa hin jaalanne hundinuu kan Waaqayyoo miti jedha. Kan obboloota ko sagalee Waaqayyooti kan hin dubbisaa jiru. Raajaa miti kan hin jiru. Raajiitu ta'e hin qorama. Tarii dogoggora ta'uu dandeenya. Kuni sagalee Waaqayyoo written documentidha.
Parsantii dhibba qulqulluu kan jijjiiru garuu jijjiiramuu kan hin dandeenye. Eenyumtuu jijjiiruu kan hin dandeenye. Eenyumtuu korreekshinii kennuufii kan hin dandeenye. Ijoo ji'a hafuuraa gaafa nu keessatti guddatee cubbuutti qabamne hin jiraan. Kanaaf tokkoffaa Yohaannis boqonnaan 3:10 kun namni waan qajeelaan hojjenne obboleessa isaa hin jaalanne hundinuu. Tokkoffaa namni waan qajeelaan hojjenne. Lammaffaa obboleessa isaa kan hin jaalanne. Obboleessa isaa kan jiru peentee waldaa keessa jiru qofa miti. Namoota nu jibban. Diinni kee beela ilaa dhufee dharoome irratti. Obboleessa isaa hin jaalanne hundinuu kan Waaqayyoo miti. Ijoolleen Waaqayyoo fi ijoolleen seexanaas kanaan hin beekamu jedha.